Sabarzena oduu gammachiisaa namoonni idil addunyaa keessatti jirtan biyyoota Arabaa fi biyyoota eessaa yoo ta'u kan addunyaa keessatti jirtan lammiin Itoophiyaa warri paaspoortii haga uwwanaatti waan paaspoortii isin rakkisaa jiru har'a anis viidiyoo isin qabadhee dhufee jira baga gammaddan. Paaspoortii haaromsaa fi baafannaa irratti namoonni hedduun nagaafachaa turtanii karaa waastappina cinqaa turtanii har'a garuu guutummaa viidiyoo kana namni dhaggeeffatee sirriitti deebisanii kan kennaa akkasiin baafata turre karaa isin buusaa namoota biyya alaa jiran irraa eegala. Namoonni biyya alaa jirtan Ameerikaas haa ta'u Awurooppaa, Eeshiyaa biyyoota keessa namni jirtan ayidiin keessan yookaan iqaamaan keessan otuu irra jiru gara Itoophiyaa paaspoortii iddisaat yookaan haaromsachuuf kan dhuftan guyyaa 2 qofa Finfinnee keessatti fudhachuu dandeessanii iddoo isaa gaafatanii deemtanii guyyaa 2 qofa isin barbaachisa. Hubadhaa biyya Arabaas haa ta'u biyya eessaa yoo ta'u lammiin Itoophiyaa kan paaspoortiin guyyaa isin irratti dhumate guyyaan iqaamaa biyya san keessaa jirtanu irra jiraannaan baati tokko haa ta'u 2 haa ta'u viizaa iqaamaa eessaa yoo ta'u kaardii biyya sanatti qabdanu eessa yoo ta'u Itoophiyaa buutanii guyyaa 2 qofa isiniif kennama. Guyyaa 2 Itoophiyaatti buutanii haaromsattanii gara biyyoota dhuftanitti deebi'uu ni dandeessu. Kana hubattaniitu jedhee yaada. Gaafii kanarratti wanti dhiyeessinu tokko iyyuu hin jiru. Hubadhaa. Gaafiin immigireeshinii Jimmaa irratti gaafatamaa ture guyyaa Noovembar 18 yookaan guyyaa har'aa Jimmaan gadhiifamee jira. Salfiidhaan fudhatamaa jira. Warroonni Jimmatti guuttatanii jiran karaa onlaayiniis ta'ee karaa dhaqanii immigireeshiniitti guuttatanii jiran Jimmatti dhiyaadhaa fudhadhaa. Guutamee jira Jimmaan gadhiifamee jira Jimmaan. Kanaafuu iddoo jirtanutti namoonni viizaa irraa hin qabne akka Finfinneetti namoonni yookaan iqaamaa irraa hin qabne yookaan eeyyama biyya sana jiraatan irraa hin qabne baatii 2 yookaan guyyaa 60tti isiniif kennama. Hubattaniitu jedhee yaada. Namoota irraa qaban qofa yoo isinitti hubatamu ta'e obboleewwan kiyyaa kanaafuu paaspoortiin guutummaatti gadhiifamee jira. As shokkaa hin namni reef baafatu nama reef takkaa hin galmaahi addisiin jechuudha. As shokkaa'ee baafachuudhaaf ammallee marrajaan wanni gadhiifame hin jiru. Namoota viidiyoo kiyyaa yookaan yeroo hedduu viidiyoo kiyya dhaggeeffatan yoo ta'e giltsiin isinitti maa rakkachuu keessanii fedhu sabni kiyya akkuma anaa akkuma ofii yaadattan isiniif yaada. Kanaafuu giltsii wanni gadhiifame hin jiru. Namootan eeyyama iqaamaan yookaan viizaan iqaamaan jira irra jiru dabalataan namoota dhukkubaaf riiferiin biyya alaa itti barraahe as shokkaa'ee guyyaa 2-3 keessa fudhachuu dandeessan. Waajjira poolisii irraa namoota rakkoo tokkoof irratti barraahe chaappaa rukutamee qabu fudhachuu ni dandeessan. Kana darbee immoo wanna biraatiif guyyaa 60 haaromsaan baatii 2 guyyaa 60 isin barbaachisaa. Hubattaniitu jedhee yaada. Namoonni onlaayinii irratti guutan Jimmaan guyyaa Noovembar 18 guyyaa Qidaamee yookaan Sabtii gadhiifamee jira. Itti dhiyaadhaan isiniin jedhaa obboleewwan kiyyaa. Namoonni biyya alaa keessanii gaafii naa dhiyeessanii rakkachaa jirtan kana booda viizaa keessan iqaamaa keessan irraa baay'ee tokko isa ta'u haga fedhe qabaannaan guyyaa 2 qofatti haaromsattanii gara biyya dhuftanitti deebi'uu dandeessan isiniin jedhaa. Obboleewwan kiyya gaafiin paaspoortii guutumaan guutuutti isinii deebi'eera jedhee yaada. Irra yoo isinii deebi'uu barbaachise haaromni warri takkaa hin baafatin wanni ammallee as shokkaa'in aganatti kennama jedhanii murteeffame hin jiru garuu gadhiifamee jira. Wanni akkanaa wanni rakkatan gaafatanii deebii argachuuf namoonni chaanaalii kiyyaa na hordoftan chaanaalii Riyoo Shaafii sabiskiraayib godhaa. Harki isiniin dhukkubu 100 yoo guuttanis